Mootummaan federaalaa konkolaattota gara naannoo Tigraayitti akka hin dabarre naannoo Affaar keessatti dhorkamanii turan akka dabarsaniif heeyyama kan kennee fi kanaaf ammootum kanaan dura shakkii gara naannootiin alatti ni bahu jedhameef akka dhaabis gabaaseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo bara 2018 kan marsaa torbaffaa gaggeeffamuuf qophii isaa xumuruu kan hime yommuu ta'u, gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Dr. Filisxeem kan daa'imman isaa yookaan ijoolleen isaa 9 haleellaa Israa'eliin jalaa dhuman innis lubbuudhaan darbuun guyyaa har'aa gabaafameeti kan inni jiru. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabanneerra. Hanga xumuraatti waliin akka turtanis naffeerra. Mootummaan konkolaattonni fe'umsaa gara Tigraay akka hin seenne kan dhorke shakkii naannichaan ala baafaman jechuudhaan ta'uu ibseeti kan inni jiru. Konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee shaqaxaa fe'an karaa naannoo Amaaraa fi Affaariin gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorkamanii turan gara naannichaa akka seenan waliigaltee irra gahamuun ibsameera. Eeyyamni kun kan ergame yookaan kan laatame pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dhimma dhorkii fe'umsa konkolaattota kanaa irratti kaa'amen Komishinara Jeneraalaa yookaan Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el waliin guyyaa kaleessaa kan mari'achuu isaanii hordofee akka ta'e gabaasaaleen eeraniiru. Sababni konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee fe'an gara Tigraayitti akka hin seenne dhorkamaniif meeshaan kun seeraan ala koontrabaandiitiin daangaa ceehee gara biyya biraatti akka dabarfamu shakkii qabu jechuun dubbatameeti kan inni jiru. Sababni kun ammoo sababni gama mootummaa federaalaatiin dhihaate jedhame kun dhugaa ta'uu isaa koree waloo akka qulqullaa'u waliigaltee irra gahamuu kan eere ibsi kun qulqullaa'ee sirna sirreeffamaa fi to'annoo akka diriirfamu kallattii kaa'ameera jedheera. Dabalataanis bulchiinsi yeroo naannichaa fi mootummaan federaalaa argannoo koree waloo irratti hundaa'uun tarkaanfii fudhachuuf waliigaltee irra gahaniiti kan isaan jiran. Ibsi waajjira pirezidaantii naannichaa akka agarsiisutti bu'aa koree walootiin dhihaate irratti hundaa'uun tarkaanfii fudhachuuf waliigaltee irra gahamuu kan ibsuuf hojiin kun qaamolee lamaan gidduutti taasifamuu akka danda'us waliigaltee irra jedheera. Haaluma kanaan bulchiinsi yeroo naannichaa uggurri ka'ee konkolaattota dhaabbatan akka gadhiifaman mootummaa federaalaa waliin waliigaltee irra gahuu beeksise. Sababa kanaan uggurri kan hin jiraanne ta'us ibseeti kan inni jiru. Ejensiin daldalaa fi sanada bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay xalayaa torbee darbe ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasaa Hongoofiif barreessan konkolaattonni fe'umsaa gara naannoo Tigraayitti geessan dhorkamuu isaanii beeksisuun ibsi akka kennamuuf gaafachuun isaa gabaasa kanaan dura qaroo miidiyaatiin tuqneera. Ejensichi xalayaa kana keessatti konkolaattonni meeshaalee garaagaraa fe'anii naannoo Tigraay fiduuf imalaa turan naannoo Affaaritti caamsaa 18 bara 2017 irraa eegalee buufata sakatta'iinsa magaalaa Sardootti akka hin dabarre ugguramuu isaaniitiin maddeen garaagaraa wal harkaa fuudhaa turaniiru. Konkolaattonni kunneen sababa maaliitiin akka dhorkaman ibsi kennamuuf gaafatamee tures ni yaadatama. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa qophii filannoo biyyaalessaa torbaffaaf taasifamaa jiru ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kenne. Walitti qabduun boordichaa aadde Meelaatwarq Haayiluu filannoo waliigalaa biyyaalessaa waggaa 5 adeemsifamu kun marsaa itti aanuuf qophiin jiraachuu himaniiru. Bara 2013 filannoon biyyaalessaa kan taasifamee fi filannoon itti aanu ammoo bara 2018 jechuunis bara dhufu kanatti yeroo wal fakkaataatti ni adeemsifamaa kan jedhan boordiin filannoo qophiilee taasisaa akka jirus dabalaniiru. Filannoon marsaa 6ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 taasifameen booda hanqinootaa fi ciminoota irratti yookaan ammoo dhimmoota irraa baratamuu qabu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen akka dhaabbilee siyaasaa, dhaabbilee siivilii fi kanneen biroo wajjin qorannoon taasifamuuf himaniiru. Qorannoo fi marii kana bu'uura godhachuunis boordichi karoora waggaa 5 qopheessuun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 jechuunis bara kana irraa eegalee hojii isaa tolchaa jiraachuu dubbatan. Karoorri kun opereeshinii fi loojistiksii filannoo, dhimma seeraa, teeknooloojii fi quunnamtii qaamolee dhimmi ilaallatu of keessatti kan qabate ta'uun dubbatameera. Dhimmoota filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 taasifameef qormaata ta'an keessaa tokko rakkoo nageenyaa naannolee garaagaraa keessatti mudatan yoo ta'u, ammallee walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi qaamolee hidhatan waliin taasifaman kutaalee biyyattii hedduu keessatti daran hammaachuun dubbatameera. Dhimma kana kan gaafataman walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Meelaatwarq Haayiluu tasgabbiin qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf barbaachisaadha. Filattootaaf filannoo kan raawwachiisuuf taajjabdootaaf dhaaba siyaasaaf hundaafuu murteessaadha jedhaniiru. Haaluma kanaan boordichi iddoowwan haalli filannoo geggeessuun dandeessisuu jirutti filannoo akka adeemsisu kan himanii fi bara 2013 iddoowwan haalli nageenyaa yookaan haalli filannoo taasisuu dandeessisu jirutti filannoo adeemsiseetii kan inni jiru. Iddoowwan filannoo gochuun hin danda'amnetti immoo hanga haalli mijatutti eeguun
kan itti fufu ta'a jechuunis kan bara 2013 akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Kana malees gareen sakatta'iinsaa iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru kanatti gama taasisuudhaan filannoo taasisuun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu akka murteessus himaniiru. Ammatti iddoo hundatti filannoo taasisa jennee kan karoorfanne garuu immoo hangumaa filannoon dhiyaatu naannoo filannoo kamittuu filannoo gochuun danda'ama yookaan hin danda'amu jedhu adda ni baafanna jennee kaaneerra jedhaniiru. Boordiin filannoo dhaabbilee siyaasaa waliin walitti dhufeenyaan hojjechaa akka jiru kan himan aadde Meelaatworq paartileen siyaasaa waggoota lama as galmaa'aniif leenjiin gahumsaa kennamaafii jiraachuus dubbataniiru. Kunis hojii paartilee siyaasaa gahoomsuuf hojjetame ta'uu yoo itti dabalan gama biraatiin ammoo komiin hidhamuu miseensotaa fi cufamuu waajjiraalee paartilee siyaasaa kaasan kan gaafataman walitti qabduun boordichaa kun gaafiin akkanaa yeroo garagaraatti jechuunis guyyaadhaa guyyatti filannoo keenyaaf ni dhihaata yoo jedhan humni boordii filannoo qabu miseensi koo hidhameeram yommuu jedhu qaamni eenyutu hidhee kan jedhu ni gaafanna yoo namni hidhame kan beekame ta'e ammoo xalayaadhaaf ni gaafanna jechuunis deebii deebisaniiru. Xalayaa kanaanis miseensonni dhaabbilee siyaasaa maaliif fi eenyuun akka hidhaman akkasumas mana murtiitti dhihaachuu isaanii kan gaafatan ta'uu yoo dubbatan namni tokko hidhamee dhimmichi kan mana murtiitiin qabamnan hojiin boordii filannoo iddoo sanatti guutumaan guututti ni dhaabbatas jedhaniiru. Kana malees boordichi tuutaa bakka bu'oota paartii komii dhiyeessee boordii filannoo fi paartii biyya bulchuu of keessatti qabatee ijaaruun rakkoolee akka furan hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Sadeen isaanii iddoo tokko ta'uu isaanii dhimmicha qorachuun furmaanni akka laatamuuf namoonni hedduun hidhadhaa yookaan akka gadhiifamanis gaafatameera yookaan ammoo taasifameeras jedhaniiru. Gama biraatiin ammoo dhihoo boordichi kan haqe TPLF ilaalchisee gaafiin gaafataman aadde Meelaatworq akka deebisanitti dhaabichi ulaagaalee guutamuu qabu guuttatu irra deddeebiidhaan gaafatamus haaldureewwan kanneen guutuu waan hin dandeenyeef yookaan guutuu dhabuu isaatiin tarkaanfiin seeraa irratti fudhatameera jedhan. Hojiin boordichaa seera raawwachiisuu kan waan ta'eef seera raawwachiiseera kanaaf ammoo rakkoonni uumama waraana hamaa dabarsinetti ni deebina jennee tasumallee hin abdannu jedhaniiru. Qondaalli boordii filannoo kun Itoophiyaa keessa dhaabbileen siyaasaa 70tti siqan yeroo ammaa kana akka jiranis gabaasa isaanii kana keessatti eeraniiru. Godinni Matakkal mootummaa naannoo akka ta'uuf ajandaan dhihaate. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan argamu godinni Matakkal akka mootummaa naannoo walaabaatti hundeessuuf ajandaan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatiif guyyaa har'aa dhiyeesseera. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii Dimokiraatawaa Booroo Shinaashaa fi miseensi mana maree bakka bu'oota uummattootaa akkasumas miseensi koree gorsa komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Mabraatuu Alamuu paartiin isaanii godina Matakkal akka mootummaa naannoo walaabaa ta'etti mootummaa naannoo Beenishaangul irraa adda ta'ee hundeessuuf ajandaa komishinichaaf dhiyeesseetii kan inni jiru. Godinni kun bakka piroojeektiin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa jiru, bakka saboonni hedduun jiraatan waajjira muummee mootummaa naannichaa magaalaa Asoosaa irraa kiiloomeetira hedduu fagaatee kan argamu yoo ta'u sababoota kanaan wal qabatan birootiinis dhaabichi akka mootummaa naannootti gurmaa'ee gaafilee uummataa waggoota darban deebii hin arganne deebisuuf paartichi xiyyeeffannoo itti kennuun hojjechaa jiraachuus dubbateera. Humnoonni tokko tokko Matakkal kan kennaa kan jedhan yoo jedhan Dr. Mabraatuun Matakkal yeroo bulchiinsaa kanaan dura lafa naannoo Goojjam keessatti argamtu malee saba tokkollee kan hin taane amma qabeenya kan qabduu fi gaafiin keenya ammoo naannoo ta'uu keessatti kan xiyyeeffatedha jechuunis dubbalaniiru. Godinni Matakkal sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hedduu kan keessa jiraatan qabeenya uumamaa hedduu fi humna hojjetaa baratee waan qabduuf paartiin isaanii sadarkaa naannootti gurmaa'uu kan qabuu fi uummanni of bulchuu akka qabu ajandaa komishinii marii biyyaalessaatiif guyyaa kana dhiyeessaniiru. Paartiin keenya jedhan alaabaa tokkummaa uummanni Itoophiyaa harka caaluu qabu bu'uuf yookaan ammootu walii galuu jiraachuu akka qabu ajandaa keenya keessatti kenneetiin jira jechuun fooyya'insi heera mootummaa keessumattuu keewwanni 39 heera mootummaa tokkummaa fi duudhaalee uummattootaa kan mancaasu waan ta'eef haqamuu akka qabu jechuunis paartiin isaanii akka gaafatutti dabalaniiru. Ajandaawwan biyyattiin akka biyyaatti itti fuftee wal hubannoo fi walitti dhiheenya uummataa fiduuf kan ni gargaara jennee amanne komishinichaaf dhiyeessineerra kan jedhan hoogganaan biraa ammoo fooyya'insa heera mootummaa alaabaa abbummaa magaalaa Finfinnee itti fayyadama afaanii caasaa naannolee fi dhimmoota biyyoolessaa biroo irratti ajandaa komishinichaaf dhiyeessineerra jechuunis dubbataniiru.
Mootummaa federaalaas ta'ee heerri mootummaa naannolee fooyya'uun barbaachisaadha yoo jedhan heerri mootummaa federaalaa keessattuu keewwata 39 irratti baay'ee quba qabaniiti kan isaan jiran. Alaabaan Itoophiyaa asxaa magariisa, keelloo fi diimaa ta'uu qaba. Kanas akka ajandaatti dhiheessineerra jechuunis itti dabalaniiru. Kanumaan wal qabatee deebii isaanii keessatti jechuunis hambaawwan seenaa uummata Amaaraati kan jedhan Walqaayit, Raayyaa Matakkalii fi lafa humnaan nurraa fudhatame jechuunis kana keessatti akka deebi'u jedhanii gaafii gaafataniiti kan isaan jiran. Mariin har'a Raashiyaa fi Yuukireen Istaanbuulitti taasisan hawwiin eeggamaa jira. Addunyaan diinummaan hammaataa dhufus bu'aa marii har'a Istaanbuulitti Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti taasifamu hawwiin eegaa jiraachuu gabaasaaleen garaagaraa ni kaahu. Bakka bu'oonni Yuukireen wixinee waliigaltee nagaa marii nagaa Istaanbuul keessatti geggeeffamuuf qophaa'uun guyyaa har'aa ifoomsaniiru. Wixineen kun guyyoota 30 dhukaasa dhaabuu biyyoota lameen gidduutti hidhamtoota wal jijjiiruu fi pirezidaantota lamaan gidduutti fuulaa fuulatti wal arguu kan hammateedha yoo jedhan wixineen kun har'a marii Istaanbuul geggeeffamu irratti kan dhihaatu yoo ta'u lola waggoota 3f Moskoo fi Kiyev gidduutti geggeeffamaa ture xumuruuf ni gargaara jechuunis abdatama. Qondaaltonni Yuukireen marii Istaanbuul dura wixinee mariisistoota Raashiyaatiif erganiiru jechuunis Rooyiters oduu argateen gabaaseera. Garuu Raashiyaa fi Yuukireen waliigaltee nagaa yoo mallatteessines Yuukireen naannoo Yuukireen irraa qabame irraa abbaa biyyummaa Raashiyaan beekamtii kennuu ishii hin fudhatu jechuun Rooyiters gabaasa kana keessatti dabaleera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Moskoo fi Kiyev waliigaltee nagaa irratti waliin hojjechuu qabu yoo sun hin taane ammoo sababni waraanni kun dhaabbachuu hin dandeenye kan biraa kanumaa jedheera. Abbaan haleellaa Israa'eliin ijoollee 9 jalaa dhuman miidhaa irra gaheen lubbuun isaanii darbuun dhagahame. Dooktarri Filisxeem kan haleellaa qilleensaa Israa'eliin ijoolleen 9 jalaa dhuman haleellaa irra gahirraa dandamachuu dhabuu isaaniitiin hospitaalatti lubbuun isaanii dabarte. Aanga'oonni fayyaa Filisxeem akka jedhanitti haleellaa qilleensaa Israa'el caamsaa 23 Gaazaa qe'ee maatii kanarratti raawwateen abbaan ijoollee kun kan rukutameef hospitaala gale. Dooktar Hamiid Al-Najjaash jedhama. Osoo haadha manaa isaa Dooktar Alaa Al-Najjaar waliin hospitaalatti geessuu deemaniyyuu abbaa manaa fi haati manaa kunneen lamaan hospitaala Naasir keessa kan hojjetanii fi achumatti akka isaan miidhamanis dhagahameera. Haleellaa Israa'el mana isaanii Kaan Yuunis keessatti argamu irratti raawwateen ijoollee isaanii 9 battalumatti kan ajjeefaman yommuu ta'u daa'imni umriin isaa waggaa 11 ammoo baay'ee miidhamee amma hospitaalatti yaalamaa jiraachuun gabaafameera. Hamiid miidhaa sammuu fi keessa qaamaa isaa irra gaheef wal'aansa fayyaa argachaa ture garuu dandamachuu hin dandeenye jechuudhaan kan dhagahamee fi sanbata darbe lubbuun isaa dabarteerti. Maatii 12 keessaa yeroo ammaa nama 2 qofatu hafe haadhaa fi daa'ima umriin isaa 12 kan amma mana yaalaatti yaalamaa jiru kana qofa akka ta'es gabaasaaleen gahaniiru. Guyyaadhuma kunillee fayyummaan isaanii yaaddoo keessa kan tare yommuu ta'u daa'imni kunis lubbuu yoo ka darbu ta'e haati qofaa ishee akka haftu gabaasaaleen addunyaa wal harkaa fuudhuun gabaasaatii kan isaan jiran.